Biiroon bulchiinsaa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee ajaja waliigalaa poolisii Finfinnee gumii abbootii amantaa magaalaa Finfinnee fi mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti kutaalee lallabaa magaalaa Finfinnee waliin haala kabajaa ayyaana Kataraa fi Cuuphaa irratti waloon marii waliigalaa gaggeessaniiru. Ayyaanichi ayyaana amantaa hawaasummaa kan cimsu guddina dinagdee fi maqaa gaarii biyyaaf gumaacha olaanaa qabaa jedhan barreessaan olaanaa gumii dhaabbilee amantaa magaalaa Finfinnee Soortuu Taammirat Abagaaz. በታቦታቱ ታጅቦ በታላቅ ድምቀት በአደባባይ የሚከበር ayyaanni cuuphaa taabotaan dabaalamuun ayyaana bifa ho'aan waloon addabaabaayii irratti ayyaana amantaa kabajamuudha. Magaalaa fi biyya keenyaa fi faayidaa hawaasummaa aadaa fi dinagdee kan of keessatti qabatee hambaalee kiliyaan ta'uun UNESCO irrattis galmaa'uun kan mana amantichaa fi kan biyyaa irraa darbee kan addunyaa teeram. Ayyaanni kun kiristaanotaaf icciitiin Sillaasee kan itti mul'ate ayyaana qulqullummaa gadhoof qabiinsa jaalalaa fi nagaati. Ayyaanni kun magaalaa keenya nagaa fi bakka ga'umsa turistootaa ta'uu kan beeksisuudha. Walumaa galatti ayyaanni kun maqaa gaarii biyyattii addunyaatti beeksisuu fi dinagdee biyyattiis kan si'eessuudha. Ayyaanni Cuuphaa bu'uura amantaan nagaa jaalalaa fi tokkummaan kan ittiin barsiifamu ta'us mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti Phaaphaasiin kutaa biyyaa Silxee Haadaa fi magaalaa Finfinnee walitti qabaan boordii gumii dhaabbilee amantaa magaalaa Finfinnee Abune Iriyaaqos himaniiru. በተግባር መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በባሪያው በዮሐንስ እጅ Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garbicha isaa Yohaannisiin laga Yordaanositti kan cuuphame sababeeffachuun ayyaana addabaabayitti kabajamudha. Kunis kan mucummaa Waaqayyootti argannee jaalalaa fi tokkummaan kan itti mirkanaa'edha. Hayyoonni mana amantaa keenyaas carraa argametti fayyadamuun nagaa labsuu, itti gaafatamummaa hafuuraa fi bulchiinsaa nutti kenname sirnaan baachuu qabna. Bakka jirru hundattis nagaa, jaalala, tokkummaa, araaraa fi waliigaltee labsuu qabna. Ayyaanni kunis karaa nagaa fi duudhaa isaa eegeen akka kabajamuuf dirqama amantaa fi lammummaa keessanii bahachuu qabduun jedha. Magaalaan Finfinnee heddummina sabootaa, sablammootaa fi uummattootaa kan of keessatti qabatte ta'uu himuun akka amantaattis ta'e mootummaa waliin ta'uun mallattoo Itoophiyaa kan ta'e ayyaana Cuuphaa UNESCO irratti galmaa'e bu'uura duudhaa isaan nagaan akka kabajamuu fi ga'een abbootii amantaa olaanaa ta'uu hooggantuun biiroo bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee aadde Liidiyaa Girmaa himaniiru. በዓለም ቅርስነት ከተመዘገቡ የኢትዮጵያውያን መለያ ቅርሶች መካከል አንዱና ayyaanni Cuuphaa hambaa seenaa kilee addunyaatti kan galmaa'e mallattoo addaa hambaalee Itoophiyaa keessaa isa tokkodha. Ayyaanni kun bu'uura duudhaa isaa eeggateen karaa nagaan akka kabajamuuf ga'een dhaabbilee gumii amantaa fi abbootii amantaa olaanaadha. Magaalaa keenyatti ayyaana bifa ho'aan waloon addabaabayii irratti kabajamu keessaa ayyaanni Cuuphaa fi Kataraa bara 2018 ayyaana amantaa wal danda'uu fi wal kabajuu, waliin jireenya fi duudhaa Itoophiyaa kan eeggate obbolummaa kan cimsu ta'uu qaba. Akkasumas maqaa gaarii biyyattii haala ijaaruu danda'uun qaamolee nageenyaa, abbootii amantaa, hordoftoonni amantichaa fi qindeessitoonni ayyaanichaa hundi waliin qindoomuun milkaa'ina isaaf hojjechuu qabu. Ayyaanni Cuuphaa karaa duudhaa isaan nagaan akka kabajamuu fi koree waloon qindaa'uun karaa teekinooloojiin deeggaramuun milkaa'ina ayyaanichaaf hojjetamaa jiraachuus Komishinarri Ajajaa Waliigalaa Poolisii magaalaa Finfinnee Komishinar Geetuu Argaw himaniiru. የጋራ የጸጥታና ደህንነት ጥምር ኮሚቴው የፌዴራል ፖሊስ Koreen waloo nagaa fi tasgabbii poolisii federaalaa, raayyaa ittisa biyyaa, poolisii Oromiyaa yookaan magaala Shaggar, poolisii Finfinnee nagaaf tasgabbii, nageenya odeeffannoo biyyaalessaa fi kabachiisa dambii waliin qindoominaan milkaa'ina ayyaana kanaaf hojjetamaa jira. Bakkeewwan 65 Jaan Meedaa fi Aqaaqii dabalatee bakkeewwan hedduun namoonni heddumminaan baay'atanitti eegumsi keenya kan duraarra bifa addaan kan ta'udha. Teekinooloojii ammayyaa dijitaalaa magaalittii madaalu deeggaramuun eegumsa kan taasisnu ta'a. Sochiiwwan jiran hundi kan hordofamanii fi to'achuun sirreeffama fudhachaa kan deemnudha. Haala kabaja ayyaana Kataraa fi Cuuphaa fi duudhaa isaa irratti ka'umsa mariif barreeffama dhiyaate irratti kan mari'atame yoo ta'u hirmaattonnis karaa duudhaa amantii isaaniin ayyaanicha kabajuuf qophii ta'uu himaniiru.